السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوتا في جلاتم توتا بليوكي قسم ولتي وانتيا أكم جرتنا جرتو بقى جراتن سنجتشا كتاوان دربا كيستي سينا حاجات مسادو جلقبا حقا دمادا قواسني وجلال تور حرمو سينا جارا أبا غدا كوجلال تها نوجي ترى عبد الكريم إبراهيم حامد يوكو جارا أبا غدا godin harge baha konya gara mulata badia kurfa challe waldara misganta mudir garro akaya min saduratit akamasit timbo ana qarsa magala watar biratti bara kursa gar soddo bija kala kos Europa alatan jarran nama beka hayyuda barnota amanti islamati fi kan akadamiti sibaratani turan nama baye ummata sani jalatani fi miidama isanitis kan hindandenyeda jaarra yeroo dargaggummaa isaanii otoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baratan hajoocan ummata isaanii irra gahaa jiru kan haalan itti dhagahamu ture roorroo fi hacuuccaa ummata isaanii irratti adeemsifamaa jiru hubatanii arginaan obsuu dadhabanii barumsa dhiisanii qabsoo jalqabuuf karoorfatan. Abbaan isaanii Ibraahim Haamid bara Haile Sillaasee keessa waalabbaatan Harargee turan. Haile Sillaasee biratti amanamummaa fi jaalala guddaa qaban akkuma aadaa baarabbaatota ummata to'annoo isaanii jala jiran gabbarsiisaa hojii garagaraa dalagsiisaa turan. Ilmi isaanii Abdul Kariim gocha abbaan isaanii ummata isaanii irratti raawwatan kan hin jaalannee fi kan isaan gaddisiisu ture. Gocha kana irraa akka gabaabbataniif yaa abbaa koo maaliif ummata kee akkanatti gabbarsiifta dalagaan kun gaarii miti dhiisi jedhanii gorsaa turan. haa ta'u malee abbaan isaanii gorsa kana jalaa hin dhageenye inumaayyuu isa ofirraa callisiisuuf jecha lafa bal'aa fi horii 12 kennee fi lafa kana qotataa horii kana horsiifataa jiraadhu jedhanii naannoo biraa geessanii biraa deeman. haa ta'u malee jaarran akka abbaan isaanii isaaf yaadisan sammuun isaa hin fudhanneef miidhamaa fi cunqursaa ummata isaanii irra gahaa jiru osoo argan callisanii qabeenya abbaan isaanii kenneef kanatti fayyadamanii jiraachuun isaan hin gammachiifne. Qabeenya abbaan isaanii kenneef kana gurguratanii meeshaa waraanaa ittiin bitatanii gaara seenanii qabsoo jalqaban. Akka abbaan kitaaba seenaa fi qabsoo Oromootaa barreessetti jaarran barumsa kutaa 12ffaa erga fixee booda akka addaamii barnoota waraanaa kan Harar keessatti argamu seenee ture. Garuu yeroo gabaabduu booda sababa bulchiinsi akka addaamichaa amantii isaa oofatu dhowweef yookaan achi keessatti salaata dhowweef bakka bilisaan baratuu hin dandeenye hin taa'u jedhee dhiisee bahe. Kana booda lafa warra isaanii qotatuuf asaboota yookaan carcar Harargee lixaa gale. Yeroo kana miidhaa ummata isaanii irra gahaa jiru kaleennatti waan hubateef miidhaan kun ummata keenyarraa ka'uu qaba yaada jedhu sammuu keessa kaayate. Jaarran kana booda gara qabsoo seenuuf ka'an jalqaba qabsoo Baal keessatti jeneraal Waaqoon hoogganamutti dabalamanii qabsoo eegaluuf hiriyoota isaanii nama 12 qabatanii bara 1966 gara Baalee deeman. Lola laga Dharee jedhamutti adeemsifame gootummaan hirmaatanii jiran warroonni yeroo san waliin turan hundi jabeenya fi gootummaa isaanii ragaa bahanii fi jiran. Haaluma saniin qabsoo Baalee kana haga bara 1968 itti fufaniiru. Lola Eelaa Raajii jedhamee beekamu keessattis qooda fudhatanii jiru. Lolli sun lola ummata Haile Sillaaseen ummata naannoo sanii irratti xayyaara fayyadamuun haleeledha. Qabsaa'onni kunniin kan meeshaa waraana isaanii dadhabaa taheen xayyaara isaa dhahanii kuffisaniiru. Jaarra yeroo kana xayyaara sanii irra qabsaa'onni harcaasan kana footoo kaasuudhaan hojii gaazexeessummaa dabalataan hojjetuu danda'aniiru. Suuraa kanas gara biyya alaa erguudhaan gargaarsi akka isaaniif godhamu taasifamee jira. Meeshaa fi leenjii barbaaduuf gara biyyoota alaa deemu. Jaarran qabsoo kana ciminaan itti fufuudhaaf leenjii fi meeshaa waraanaa hammayyaa'an barbaachisaa ta'uu itti mul'ate. Hiriyoota isaanii waliin gara biyya Soomalee qajeelan. Achi gahanii erga turanii erga aangoo biyyattii Muhammad Ziyaad Barreen qabatee deeggarsa isaaniif godhamu ni dhaabbate. Sababni isaa Ziyaad Barree yaada Soomalee badhootan Ogaadinii Hararii fi Baalee of keessatti qabattu ijaaruu yaada qaba ture. Yaada isaa kana yoo fudhatan malee deeggarsi akka isaaniif hin godhamne taasise. Ziyaad Barreen abjuu isaa kana bakkaan gahuuf hedduu yaadaa ture.
guyyaa tokko Oromoota Soomalee keessa jiraatan walitti qabee yaada isaa kana akkana jedhee isaanii ibse. Oromoonni biyya kana jirtan ammarraa kaastanii nuti Soomalee abbootii jettanii yaada mootummaa Soomalee deeggaruu qabdan. Yoo isin yaada kana fudhattan waajjira fooddan isaa ziqaayan hojjetamu Maqdishoo keessatti isiniif ijaarra jedheen. Yaada isaa kana hayyoonni Oromoo fudhatuu didan. Warroota yeroo san yaada isaa morma keessaa kan akka Haaji Aadam Jilooti fi Jaarraa Abbaa Gadaati. Jalqaba irratti Haaji Aadam akkana jedhee dubbate. Nuti Oromoodha malee Soomalee miti. Yaada kanas hin fudhannu jedhee dubbannaan Ziyaad Barreen waggaa san dallanee akkana jedhe. Isin jibicha hidhame yoo isinirraa hiikan malee ofirraa hiikuu hin beektan jedhee dubbate. Jaarran dubbii tana dhageenyan dallanee akkana jedhe. Nuti gabrummaa Amaaraa jalaa baana jennee gabrummaa Soomalee jala seenuu hin barbaannu. Yaada kanallee hin fudhannu jechuudhaan deebiseef. Kana booda warroonni yaada kana fudhatuu didan Soomalee keessaa yaa'an. Gariin isaanii gara biyyaa yoo deebi'an, gariin immoo gara biyya biraa deeman. Jaarranis warra gara biyya biraa deeman keessaa tokko turan. Gara biyya Yaman deemanii magaalaa Adan bara 1970tti dhaqan. Akkuma achi gahaniin qabsaa'ota Oromoo kan achi jiran kan akka Hasan Ibrahim yookaan Elemoo Qilxuutii fi Bakar Yuusuf yookaan Bakar Galoo fa'aan wal gahanii dhaaba warraaqsa bilisummaa hundeessuuf mari'atan. Yeroo kana gaareen hayyoota Oromoo kan akka Sheekh Huseen Muhammad yookaan Huseen Suraa fa'aan achumatti isaanitti dhufanii hundi isaaniitu bakka sanitti wal gahan. Kana booda dhaaba warraaqsaa hundeessuu irratti erga waliif galanii gariin isaanii adda bilisummaa saboota Itoophiyaa yoo jedhaniin, gariin immoo dhaabni maqaa saba Oromoo calaqqisiisuu qaba jedhanii turan. Garuu booda irratti waa hin maqaa booda haa ta'uu jedhanii qabsootti akka seenan waliif galan. Kana booda Jaarraa fi Huseen Suraa akkasuma Elemoo Qilxuu waa'ee qabsoo isaanii kan uummata biyya adda addaati ibsuufis biyyoota akka Iraaq, Suuriyaa fi Masrii deemaniiru. Mootummaan Iraaq fi Suuriyaa meeshaa waraanaatiin isaan gargaaruu kan waadaa isaaniif galan yoo ta'an, dhaabni adda bilisummaa Filistiinotaa kan Suuriyaa keessatti yeroo san argamu leenjii waraanaa akka isaaniif kennan waadaa galanii fi leenjii kana namoonni 36 waggaa tokko fudhataniiru. Namoonni 36 kunniin qeerroo ganamaa jedhamanii moggaafaman. Abbaan kitaaba seenaa fi qabsoo Oromoota akkasiin gadii kanatti tarreessee jira. 1. Abdulkariim Ibrahim yookaan Jaarraa Abbaa Gadaa. 2. Abdulkariim Aadam. 3. Muhammad Umar Bookee. 4. Umar Abdulkariim Ibrahim. 5. Muhammad Abdulkariim. 6. Muhammad Abdullahi. 7. Bakrii Ibrahim. 8. Bakrii Baabbilee. 9. Muhammad Ahmad. 10. Muhammad Abdul Qadir Shaltata. 11. Ahmad Muhammad Umar. 12. Muhammad Abdullahi. 13. Ahmad Muhammad. 14. Muhammad Khadir. 15. Ahmad Muhammad. 16. Muhammad Sani Umara. 17. Hussein Abbaa Waaqaa. 18. Jamal Abdul Qadir. 19. Ahmad Ise. 20. Adam Muhammad Ali. 21. Ahmad Nur Ali. 22. Ahmad Nur Hassan. 23. Abdul Karim Muhammad. 24. Muhammad Sheikh Hassan. 25. Adam Abu Bakar. 26. Ahmad Muhammad Abdul Rahman. 27. Muhammad Wadaay yookaan 50 Shubbisa. 27. Ahmad Nur Musa Na'e. 29. Abdullahi Bakri. 30. Muhammad Ali. 31. Ahmad Umar Abdullah. 32. Ahmad Hashim. 33. Haji Mamo. 34. Ramadan Hussein Khalil. 35. Abdul Rahman Muhammad. 36. Ahmad Yusuf Ibrahim. Isaan kunniin erga leenjii waraanaa isaanii xumuranii onkoloolessa 17 bara 1970tti hooggansa Jaarraa Abbaa Gadaatiin gara biyyaa deemuuf ka'an. Biyya Yaman magaalaa Adan irraa doonii lamatti meeshaa waraanaa fe'atanii gara biyyaatti qajeelan. Galaana Diimaa ce'anii qarqara biyya Soomaleetti yeroo bu'an waraanni biyya sanii isaan marsee dhukaasa isaanitti bane. Dhukaasa kana keessatti miseensi qeerroo Ramadaan Hussein Khalil kan lakkoofsa 34 irratti argamu wareegame. Somaaliyaa keessatti hidhamu. Waraanni Somaalee Jaarraa fi miseensota qeerroo ganamaa erga qabanii gara mana hidhaa geessan. Yeroo isaan mana hidhaa seensan kana kaayyoon pirezidaantii Somaalee Muhammad Ziyaad Barree isaaniif dhiyaatee ture. Yoo isin nuti Somaalee abbootii jettan gad isin dhiifna. Mana hidhaatii bahuu yoo barbaaddan naannoo Harargee, Baalee, Arsii fi akkasuma naannoo Sidaamatis lafa Somaalii tahuu amanaa jedhaniin. Haa ta'u malee
qeerroon yaada akkuma duraan didanitti ejjennoo isaanii jijjiiruu didan. Inumaayyuu leenci Oromoo jaarraa abbaa gadaa hidhamtoota irraa bakka bu'ee kan dubbate pirezidaanticha afoo dhaabatee gootummaan dubbachuudhaan akkana jedheen. Yaadni ati deemtuun kun galma siif hin gahu, seenaa dogongoraa qabattee deemaa jirta jedheen. Mootummaan Sumaalee murannoo fi ejjennoo isaanii irraa akka of duuba deebi'aa hin jirre arginaan guyyaa 10 bara 1970tti mana hidhaa Mandheerree jedhamu geesse isaan hidheera. Jaarraa fi hiriyoon isaa gidiraa cinqaa rakkoo beelatiin waggoota 5 erga hidhamaa turanii guyyaa 22 bara 1975tti mana hidhaa irraa gadhiifamaniiru. Jaarran erga mana hidhaatii gadhiifamee gara biyyaa deebi'ee naannoo Harargee qubatee qabsoo bifa haarawaa jalqabe. Qabsaa'ota hedduu gurmeessee yeroo gabaabduu keessatti loltoota waraanaa 12,000 ol tahan walitti qabuu danda'ee jira. Kana booda sochii qabsoo kan duraa caalaa cimsanii itti fufan. Keessattuu bara 1977 hanga 1978 akka lakkoofsa Awurooppaatitti yeroo lolli jidduu mootummaa Dargiitii fi Somaaleetitti adeemsifame qabsoon isaanii ni cime. Booda gargaarsi biyya Raashiyaa mootummaa Dargiitiif goote Somaalee akka cabdu taasisee waan jiruuf laafinni isaanii ni argame. Kana booda jaarran jidduu Harargeetii fi Jibuutiitti olii gad socho'uun qabsoo itti fufe. Bara 1985 jaarran adda bilisummaa Islaama Oromoo Islamic Front for Liberation of Oromia dhaabanii turan. Dhaabni kun bara 2005 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara adda dimokiraatawaa Oromiyaa jedhamutti jijjiiramee hanga guyyaa du'aan boqotaniitti jaarran hoogganamaa ture. Booda irratti gara biyya Yaman deebi'ee waggoota hedduu achi ture. Jaarran goota dhugaa falmataa haqaa kan takka diinaf mataa gad hin qabatinidha. Osoo aduu rooba beela hin jedhin waggoota 50 oliif qabsoo hadhaawaa adeemsisaa kan turanidha. Booda irratti duuti nama kamiin irraayyuu hin hafne itti dhufuudhaan bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhibee kaleetiin biyya Yaman magaalaa Sanaatti du'aan boqotan. Janaazni yookiin reeffi isaanii gara biyyaatti galfamee bakka dhaloota isaaniitti awwaalame. Jaarran ijoollee dhiiraa 2 haadha manaa Mariyaam Jamaal irraa argatan dhiisanii biraa du'an. Yeroo duniyaa irraa deeman umriin isaanii waggaa 77 gahee jira. Rabbiin rahmata isaaf haa godhu. Oleyyan kiyya kabajamoo jaalatamoo har'aaf asitti dhaabnaa inshaallah seenaa biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaa nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.